Oduuwwan gaggabaaboo sadii kanan guyyaa irraatiif isiniif qabadheen isinitti hima. Jalqabarraa hangafoota oduu isinitti himuun itti aansuudhaanis bal'ina isaa akkanaan isinitti himu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin haleellaan magaalaa guddoo Sudaan Kaartuumitti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 120 ta'an ajjeefamanii jiru. Wiixata darbeerraa eegalee haalli Sudaan keessa jiru akkaan yaaddessaa ta'eera. Loltoonni mootummaa fi mormitoonni dhukaasa walirratti cimsanii jiru. Dhimma kana irratti loltoonni Sudaan maal irratti wal lolaa jiru? Miidhaan haleellaa kanaan qaqqabe hagamii? Gabaasa bal'aa dhageessu haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya taanuun pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa mormii fi diraamaa sa'aatii dheeraan booda ganamarraa to'atamee jira. Pirezidaantichi yeroo ammaa waajjira qorannoo malaammaltummaa CIO'tti kan argamu yoo ta'u, qorannichi seera qabeessa miti. Ta'us garuu dhangala'oo dhiigaa hin barbaachisne hambisuuf jechaan qoratamuuf eeyyame jechuun dubbatee jira. Qorattoonnis bifa diraamaa fakkaatuunidha ganamarraa pirezidaantii kana mana jireenyaa isaa keessatti kan isa to'atanii. Dhimma kanarratti odeessa bal'aan isiniif qabadhee jira. Haga dhumaatti na hordofa. Oduu keenya kan xumuraatiin kaabineen mootummaa Israa'el marii waraana Gaazaa dhaabuu irratti sagalee kennuuf jiru. Ministeerri dhimma alaa US Antoonii Bilinken ibsa guyyaa kaleessa miidiyaaleef kennaniin waliigaltee waraana Gaazaa dhaabuu guyyoota dhufan keessatti akka mallattaa'u akeekanii jiru. Kaabinoota Israa'el keessaa namoonni lama immoo mootummaa waliigaltee kana fudhachuu hin qabu. Mootummaa waliigaltee kana ni fudhata taanaan aangoo gadi dhiisna jedhanii jiru. Dhimma kanarratti odeessa bal'aan isiniif qabadhee jira. Haga dhumaatti na waliin tura. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa chaanaalii kana warra haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatina. Chaanaalii kanarratti odeeffannoowwan dhugaa ta'an kan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaan argattu. Amma gara odeessa bal'aatti darba. Oduu keenya jalqabaatiin haleellaa dhiyeenya Sudaan magaalaa Kaartuumitti raawwateen namoonni 120 ta'an du'anii jiru. Wiixata darbeerraa eegalee haalli Sudaan keessa jiru akkaan yaaddessaa ta'eera. Loltoonni mootummaa fi mormitoonni dhukaasa walirratti cimsanii jiru. Haleellaa magaalaa guddoo biyyattii Kaartuumitti raawwate yoo xiqqaate namoonni 120 ta'an ajjeefamaniiru jechuun jaarmiyaaleen tola ooltummaa tokko gabaasee jira jechuun BBC'n Afaan Oromoo gabaasaa keessatti ibsee jira. Akkaataa gabaasa kanaatti magaalaa Omdurman iddoo Daara Salaam jedhamutti haleellaa raawwateen kan lubbuun isaanii darbee kunneen namoota nagaadha. Jaarmiyaa ittisa balaa tasaa Ombaadaa Emergency Response Room jedhamus gama isaatiin lakkoofsi namoota du'anii kun kanuma ammaaf bira gahamedha malee kana caaluu akka danda'us ibsee jira. Lubbuu baraartonni hanqinni meeshaalee wal'aansaa jiraachuu himanii sababa kanaatti ogeeyyiin fayyaa namoota haleellaa boombiin miidhaman hedduu yaaluuf rakkachaa jiraachuus eeramee jira. Ji'oota 21 kan lakkoofsee waraanni Sudaan lubbuu namoota 100,000 lakkaa'amanii galaafateera. Namoota miliyoona 12 caalan qeerraa buqqiseera. Biyyattiinis beela hamaa keessatti kufuuf qarqararra geesseettu jirti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN's gama isaatiin balaa dhala namaa mudate keessaa kun isa akkaan hammaataadha jedhee ibseetu jira. Waraanni Sudaan kunis kan eegale humni waraanaa biyyattii fi humni addaa RSF jedhamu kallattii egeree biyyattii irratti wal dhabuu hordofeeti yoo ta'u, jaarmiyaan ittisa balaa tasaa Ombaadaa Emergency Response Room jedhamus gama isaatiin eenyutu haleellaa Omdurman kana akka raawwate adda hin baasne jedhee ibsee jira. Tolooltonnii fi hojjettoonni jaarmiyaa yeroo balaa tasaa sababa dhukaasaatiin iddoo balaan kun itti mudate deemanii adda baasuuf akka rakkatan himanii jiru. Kutaan Omdurman irra jireessi loltoota mootummaa harka kan jiru yoo ta'u, loltoonni RSF immoo magaalaa Kaartuum to'atanii jiru. Torbanoota darbanis loltoonni mootummaa haleellaa eegalanii Omdurman deebisanii to'achuuf yaalaa turanii. Kanaanis bakkeewwan sadii to'achuun meeshaalee waraanaa loltoota RSF irraa booji'anii jiru. Jiraattonni handaara yaa'ala ganaa jiraatanis haleellaan addanatti raawwatu hammaateera jedhanii qe'een namoota barbadaa akka jiruu fi guyyuu lubbuun namaa gaagaamaa jiraachuu himanii jiru. Jaarmiyaan Ombaadaa Emergency Response Room jedhamus dhimma kanarratti yaada kenneen naannoon sun waraana yeroo dheeraaf tureen barbadaa'eera. Rasaasi qe'ee jiraattotaa irratti rooba. Haleellaan boombii namoota hedduu galaafatee jira jedhee kan ibsa yoo ta'u, dabalataanis akka jaarmiyaan kun ibsetti gareen lameenuu namoota nagaa irratti haleellaa raawwachuun himatamu. Haleellaa raawwatuun kan dhumaa jiran hojjettoota fayyaa fi gargaarsaati. Loltoota mootummaas ta'e kan RSF seera waraanaan ala ba'uun xiyyaafannaa isaanii osoo adda hin baasiin manneen jireenya lammiilee nagaa irratti dhukaasa roobsaa jiru jechuun himatee jira. Oduu keenya itti darba. Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa mormii fi diraamaa sa'aatii dheeraan booda to'atame. Aangawoonni Kooriyaa Kibbaa seera waraanaan bulchuu labsuuf yaaluu hordofee fincilaan kan himatame pirezidaantiin biyyichaa maqaan isaa Yoon Suk Yeol jedhamu to'annoo jala oolchanii. Yoon amma waajjira qorannoo malaammaltummaa yookiin CIO'tti kan argamu yoo ta'u, qorannichi seera qabeessa miti garuu dhangala'oo dhiigaa hambisuuf jechaan qoratamuun murteessa jedhee dubbatee jira. Yaalii qorattoonni amajjii 3 pirezidaanticha to'achuuf taasisan fashalaa hordofuun tajaajilli nageenyaa Yoon shiboo sibiilaatiin qe'ee isaa dalleessuun awutoobisiiwwan hedduu fayyadamuunis karaa cufanii turani. Tajaajilli nageenyaa Yoon mooraa isaa akka kanaan cimsanii eeganis garuu dhumarratti qorattoonni poolisoonni seenuu danda'aniiru. Qorattoonnii fi poolisiin ganama kana dallaa shiboo sibiilaa fi mooraa
isaa cufan irra aanuuf tooftaa garaagaraa fayyadamaniiru. Awutoobisoota dhaabbatan sanarra ol ba'uudhaan bira darbanii shiboo sibiilaa xaxamee jiru ciranii seenaniitu jiru. Miseensonni seera baastota paartii biyya bulchaa jiru qorattoonni akka hin seenneef hiriiranii karaa cufanii kan turan yoo ta'u, qorattoonni gariin karaa biraatiin mana jireenyaa pirezidaantiyyoon seenuu danda'aniiru. Seera baastonni paartii biyya bulchuu paartii humna uummataa yookiin People Power Party PPP to'atamuun pirezidaantichaa seeraan ala jechuun labsanii jiru. Miseensonni paartii PPP ganama har'aa mana jireenyaa pirezidaantichaa fuulduratti walitti qabamanii akka qorattoonni pirezidaanticha hin to'anne gochaa turanii jiru. Gama biraatiin hoogganaa PPP kan ta'e Kiiween Seewoon Gidoong akkaataa haalli kun itti raawwate nama gaddisiisa jechuun paarlaamaatti himanii jiru. Kabajamtoota daawwattoota Gammee Miidiyaa oduu keenya sadarpaattan darbaa warri haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatina. Oduu keenya sadaffaa fi kan xumuraatiin kaabineen mootummaa Israa'el marii waraana Gaazaa dhaabuu irratti sagalee kennuuf jiru. Ministeerri dhimma alaa US Antoonii Bilinken ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaaleef kennanii waliigaltee waraana Gaazaa dhaabuu guyyoota dhufan keessatti akka mallattaa'u akeekanii jiru. Dabalataanis Antoonii Bilinken waliigaltee waraana dhaabuu gara xumuraa ga'e kun waraanni erga dhaabbatee booda Gaazaatti maaltu ta'uu akka qabu karoorsuufis karra akka banu ibsanii. Kunis akkaataa itti Gaazaan buluu qabduu fi dhaabbataa waraanni Israa'el Gaazaa keessaa bahu kan ilaallatudha jedhanii himanii jiru. US, Kaataarii fi Maasriin gaafa jimaata darbe karoora dhumaati kan jedhame dhiyeessuu isaanii Bilinken dubbatanii jiru. Amma kubbaan harka Hamaas keessa jira kan jedhan Bilinken waliigaltichi mallattaa'ee hojiirra ooluuf qophiidha jedhanii jiru. Gadaan Baayidaan osoo hin dhumiin guyyoota muraasa keessatti waliigaltichi ni mallattaa'a jedhee yaada jechuun Bilinken yaada isaanii ibsatanii jiru. Dabalataanis waliigaltee waraana Gaazaa dhaabuu Kaataritti mari'atamaa jiru irratti kaabineen Israa'el sagalee kennuuf akka ta'e dubbii himaan mootummaa Israa'el himanii. Dubbii himaa mootummaa Israa'el kan ta'an Deevid Meenser akka jedhanitti murteen kamiyyuu akka irratti mari'atamuuf kaabineedhaaf dhiyaata. Kanas waliigaltee dhukaasa dhaabuu sadaasa 2023 Israa'elii fi Hamaas gidduutti torban lamaaf gaggeeffamee ture akka fakkeenyaatti kaasuun kaabineen sagalee itti kennee akka raggaasa himanii. Kunis ammayyuu hin xumuramne kana yaadachuun baay'ee gaariidha. Gara waliigalteetti dhiyaataa jirra garuu ammayyuu hin xumurre jedhanii dubbatanii jiru. Kaabineewwan Beeniyaamin Neetaanyaahuu keessaa lama mootummaa waliigaltee kana ni fudhata taanaan aangoo akka gadi lakkisanii fi waliigalticha akka hin fudhanne akeekkachisanii turani. Oduun guyyaa raabsaniif qabadheeru kana fakkaata. Waan waliin turtaniif galatuma. Warri chaanaalii keenya haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatina. Oduun kunis namoota hedduu bira akka ga'u chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Waan waliin turtaniif galatuma. Nagaan tura.